Hayyee daawwattoota keenya akkam jirtu kuni Horn Conversationidha. Har'aa dhimma yaalii ajjeechaa mana hidhaa keessatti taa'ee danda'a irratti aggaamamee isiniif qabanneetu dhiyaanne dursinee hin beeksifne sababiinsaa guyyoota muraasa darban keessaa taa'een mana hidhaa kutaa duraan ture keessaa fuudhamee kutaa kan biraatti dabarfamuunsaa waan nu qaqqabee turee fi odeeffannoo kanaa odeeffannoo dabalataatiin gabbisuudhaaf odeeffannoo arganne immoo qulqulleeffachuudhaaf guyyaa muraasa nu fudhateera. Har'a wanta kana waan xumurree fi isa kana gurra keessaniin ga'uudhaaf dhiyaanne har'a. Kanaaf wanti nuyi amma dubbannu kuni qaacceessa miti anaalisisii kenninu hin qabnu. Waanuma ta'e qofaadha isinitti himna anaalisisii isaatti guyyaa biraa qaacceessa dubbii isaatiitti guyyaa biraa isinitti deebinaa jechuudha. Waan kana waa'ila koo Dr. Milkeessaadha wajjiniin taaneetu isiniif dhiyeessina. Milkeessa akkam jirta? Nagaa galatasaa akkam taana? Nagaa baga wal argine asumaan kallattiidhaanii gabaabsinee waanuma ta'e qofaa haasa'uudhaaf dhufne waan ta'eef gara dhimma keenyaatti dabarra. Daawwattoota keenya akkuma ifa isinii ta'uu fi taa'een ji'a lama dura yeroo hidhamu Qilinxoodha kan inni geeffame. Qilinxoodhuma ture. Ji'a lamaan darbe kana Qilinxoo keessa ture. Qilinxoo kutaa inni keessa ture kutaadhuma namoonni yakkaan himataman keessatti hidhaman namoota hedduudhaa wajjiniin taa'aa ture. Zoonii 5 kan jedhamutu jira. Zoonii 5 sana keessa ture taa'een. Zoonii 5 sana keessa jechuudha ji'oota lamaan darban kana keessa kan inni taa'e. Namoota yakkaan himataman. Inni yakka qabaachuu baatus namoota yakkaan himatamanii wajjiniinitu zoonii 5 keessa jiraataa ture. Amma zoonii 5 kutaa taa'een keessa ta'u sana keessa isaa wajjiniin namoota 23tu jiraata ture. Hidhamtoota 23tu ture kutaa sana keessaa jechuudha. Amma wanta ta'e isinitti himna. Iddoo sanarraa kaaneetu wanta ta'e isinitti himna ishee akka nuu hubattaniif waan kana kaafne zoonii 5 kan jedhamu keessa ture jechuudha namoota 23 isaa wajjiniin. Amma maddeen Horn Conversationiitu jira. Maddeen Horn Conversationii maddeen nageenyaatu jira. Isa maddeen kanarraa odeeffannoo funaanne isiniif dhiyeessina jechuudha. Maaltu yoom ta'e kan jedhamu. Wanti nu amma isinitti himnu kuni kibxata darbe kana kan ta'edha. Kibxata akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagaya 27 halkan wanta ta'e isinitti himna jechuudha. Odeeffannoo kana akkuma funaannetti tun ta'in qulqulleeffannee erga qulqulleeffannee immoo qulqulleeffachuun verify erga goonee booddeedha kan inni isinitti fidaa jirru maddeen nageenyaati kan kana nuun ga'e kanaaf isa kana gurra keessaniin ka'e. Milkeessa kibxata halkan hagaya 27 darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Waan ta'e gabaabinaan nu dhiyeessi. Baay'ee galatoomi ittaana. Egaa kibxata darbe kana halkan walakkaadha. Humni garaagaraa lafa taa'een itti hidhamee jiru kana seene kan nuun jedhu maddeen keenya. Zoonii 5ffaa kana kabbabaniitudha kan isaan jalqabaa sakatta'iinsa godhan jedhanii humna guddaadhaan kabbaban jedhanii haala kanaan maddeen keenya akka agarsiisanitti taa'ee qofa nama 23 sila maqaa dhoofte nama 23 faanadhaan bakka tokko kan jiraatan mana tokko keessan jiraatanii taa'ee qofadha shaanxaa kee fudhadhu jedhanii fuudhanii ba'anii jechuudha. Eessan dhaqadhee gaafateera isan hin beeknu jedhanii. Itoo achiin gahin waa'ee sakatta'iinsaa sana jala xiqqoosee akka odeeffannootti dabalaa deemnuu fi sakatta'iinsi kuni gaafa 27 sana duwwaatu hin ta'in gaafa 25 kutaa sana keessatti akka raawwatame daawwattoonni keenya akka beekan guyyaa tokko immoo gidduutti dhiisan jechuudha gaafa 26 gidduutti dhiisan gaafa 25 kutaan sun sakatta'ameera gaafa 26 dhiisanii 27 immoo sakatta'iinsatti deebi'an jechuudha achirraatti nuuf. Dhugaadha eeyyee akkasi. Egaa isa dhumaati gaanni inni 27 jennu gaafa kibxata galgala halkan waraana guddaa erganiitu
iddoo Taayyee dhaqanii Taayyee qofa fudhatanii ba'an jedhan. Eessan dhaqaa isan beeknuudhaniini ajaja waraqata immoo fidaa waraqanni hin jiru ajajni gubbaadhaa dhufee jedhani. Akkasittiinidha namoota 23 keessaa utuu hidhamtoonni 22 taa'aniitu ilaalaniiti hundi kun kan ta'udha. Nama 23 keessaa nama tokko fuudhanii yeroo deeman lola guddaatu tureyyuu jedhanii amma kana hidhamtoonni ilaalu poolisoonni achi keessa jiranis dhaabbataniiti ilaalu kana keessatti ajaja gubbaa dhufee kan jedhu fuudhanii dirqiidhaan fuudhanii ba'anii jedhanii san booda alatti erga baasanii booda zoonii gara biraas geessinaa gara biraa geessuudhaaf zoonii adda addaa maqaa dha'uu jedhan. Taayyee kophaa isaa teessisaniiru bokkaa keessa teessisanii jedhan. Bokkaatu roobaa jedhanii bokkaa roobu keessa Taayyee bakka tokko teessisaniitu sana booda lolli achi gidduutti ka'aadhan. Amma fuudhanii deemanii dura gara zoonii tokkotti geessanii zooniin tokko mana 8 qaba of keessa. Achuma Qilintoo zoonii tokkoffaa mana 8 qaba. Mana 8 keessaa mana tokkoffaa gashinaa jedhanii murteessan. Mana tokkoffaa zoonii tokkoffaa mana tokkoffaa gashuudhaaf murteessan. Gaafa isaan akkas jedhanii poolisoonni maali zoonii tokkoffaa mana tokkoffaa jechuun lafatti ijoolleen waggaa 17 gadi yakka fokkoo garaagaraa hojjette nama gudeeddee nama ajjeeftee qoricha garaagaraa suusiidhaan wanna araada adda addaatiin hashiishiidhaan waan garaagaraa godhan ijoollee xixiqqootitti hidhama achi keessatti. Ijoollee under 17 jedhamtuutti hidhama. Egaa achi keessa gaafa isaan gashuudhaa deemanii oofanii deeman poolisootaa fi poolisoonni lakkii lafti kun lafatti namni guddaan akka Taayyee umriidhaan waggaa 17 olii hidhamu miti jedhanii gaafatu jedha maddi keenya. Poolisoota gaafata. San booda geessanii ijoollee dhumti zoonii tokkoffaa mana tokkoffaa keessatti hidhamtee jirtullee halkan walakkaa sana gabbaatee lakkii lanna Atoo Taayyee warra ijoolleen achi baatee Atoo Taayyeedhaan ta'u bakka kuni. Nama gurguddaa miti anasitti hidhamuu jedhaniitu keessaallee namni dubbatee jira. San booda erga kana booda Taayyeen galuu didee waan akkasii kaasee jedhan. Asirratti xinnoosee akkuma daawwattoota keenyaaf ifa ta'utti humni nageenyaa dhufe suni Taayyee fuudhee kutaa jedhame sanatti dabarfachuu barbaade. Poolisoonni warri idilee iddoo sana jiran immoo waan kuni sirrii miti kan jedhu kaasanii jechuudha. Amma bakka lama jirti gaa dubbiin warra alaa dhufee fi warra duraanuu achi eegaa jiru kana gidduu jirti jechuudha. Warri alaa dhufanii mishiniitti kenname raawwachuu dhufan. Mishiniin isaanii maanni kutaa ofii jedhan sana kutaa ofii adda baafatan sana keessa Taayyee dhaqanii galchanii waan barbaadan achitti raawwachuudha jechuudha. Warri kun immoo warri idilee taa'anii duraaniyyuu mana hidhaa kana eegan immoo kutaa kana keessa Taayyeen galuun sirrii miti kan jedhu kaasan jechuudha. Iseedhuma daawwattoota keenyaaf akka ifaa ta'utti jechuudha. Itti nuufuuf milkeessa. Sirriidha. Haala kanaan egaa wal dhabdeen poolisoota achi keessa eegumsa godhanii fi poolisoota alaa dhufan gidduutti ta'ee namoonni hidhamanii jiran illee lakki zoonii tokkoffaa manni tokkoffaa Taayyeedhaan ta'uu jedhanii dubbatan namoonni hidhamanii jiran illee. Kana keessatti erga kana ta'ee jedhee Taayyeenis ejjennoo akka qabate dhageenya. Kanaani amma immoo mana biraa kan wanni filannoo lammaffaarratti qabatanii dhufantu jira. Warri gubbaadha ergaman kun jechuudha. Filannoo lammaffaan immoo zoonii lammaffaa mana tokkoffaa galii jedhanii oofanii deeman jedhan. Zoonii tokkoffaa kutaa tokkoffaa jennaan erga isa didee immoo zoonii lammaffaa kutaa tokkoffaa galuu kan jedhu. Eeyyee. Achi galidhanii manicha keessa immoo
akkuma beekamu namni kanaan dura dhagahamee beekamaadha dhan. Zoonii lammaffaa kutaa tokkoffaa keessa namni 10 wal waraanee namni tokko du'eera ji'a darbe keessa. Isas poolisoonni hin didanii hidhamtoonni achi keessaas lakkii taayyeedhaan ta'u kun jedhanii kaasanii taayyeenis ejjennoo sana booda taayyeenis ejjennoo akka qabate maddeen agarsiisu. Taayyeenis erga kana ta'ee booda maal jedhanii taayyeenis ani hin galu bakka iddoo isin geessitan hin galu jechuudhaan waldiddaa uumee an jedhu odeeffannoo dhageenye. Waldiddaa sanaan dirqiidhaan oofanii bakka barbaadan sana geessuudhaan yaalanii lakkii waan yaadame hin beeku ani hin dhaqu. Innis maaliif deeggarsi uummataa hidhamtootaa poolisoonnis dhugaa jiru waan himanii fi taayyeenis dhugaadha kuni ani bakka isin geessaa jirtan hin deemu jedhee ejjennoo akka qabate sana booda yoo barbaadan aluma kanatti na ajjeesaayyuu akka jedhee odeeffannoon jiru. Aluma kanatti maaliif bakka sana iddoo isin oofaa jirtan hin dhaqanii yoo feetan aluma kanatti na rashanaati ifaa ifatti isin gootan kanan barbaadanii. Lafa isinitti na oofaa jirtan hin dhaquu naan laallatu bakki sunan hin dhaqu bakka adageenyaadha bakki isinitti na oofaa jirtan innis jedhee akkaataa kanaan lolli uumamee gidduu sanatti carraan sadaffaa dhufee jedhama. Carraa sadaffaa kanaan egaa mana lamaan kana iyyuu didame. Kan dideemma poolisoota achi keessa jiran hidhamtootaa fi taayyeetu tokko ta'ee dide. Warri gubbaa dhufe garuu bakka ofii barbaadan lamaan kana gashuudhaaf deemanii haala kanaan waldiddaa uumameen iddoo sadaffaan dhufe. Innis zooniidhuma tokkoffaa ta'ee bakka bira. Bakka umriidhaan namoonni xiqqoo guddaadha. Haa ta'u malee zoonii tokkoffaa keessa akka taa'u murteessanii jechuudha. Zoonii tokkoffaan kun egaa haga ta'e zoonii shanaffaa wayya. Zooniiwwan jiran keessaa. Zoonii tokkoffaa keessa mana biraa keessa galchanii jiru jechuudha. Kanaanii haala kanaan taayyeen amma ragaan agarsiisu zoonii tokkoffaa bakka ta'e akka inni jiru akkasidha maddeen nu ergan. Qayyee amma gaa daawwattootuma keenyaaf ifa ta'aa akka deemuuf itti dabalaa akka deemnuuf maalumaafuu taayyeen lafa duraan itti hidhame keessaa baafame tokko. Lafa baafame keessaa immoo lafa jedhan sana gaafa sana akka jedhanitti galchachuu dadhaban malee zoonii tokko sana keessa dhaqanii taayyee kaa'aniiru. Ruumii inni keessa jiru lafa isaan barbaadan sana miti. Kutaan itti inni hidhame kutaasa isaan jedhan sana miti. Garuu zoonii tokkoffaa sanatti geeffataniiru jechuudha. Iddoo sana jira taayyeen. Amma gaa warra gubbaadhaa dhufee kan jedhu irra deddeebinee haasofneerra waan ta'eef waa'ee isaa isinitti himna daawwattoota. Warra gubbaadhaa dhufe kun eenyutu isaan ergee kan jedhus maddoonni nageenyaa horni konverseeshinii nuun ga'aniiru sas. Kanarrattis ragaatu jira waan ta'eef isa isiniin geenye eenyudha warri ergamanii dhufanii taayyee baasanii zoonii tokko kutaa tokko yookaan immoo erga isa didees zoonii lama kutaa tokko keessa akka inni galu kan dhiibbaa taasisanii poolisoonni achi jiranii fi hidhamtoonni taayyeenis immoo booddee bu'ee waan mormamanii fi kan ta'uu fi dide eenyudha isaanii kan jedhu isinitti himna ammamu. Eenyudha kan ergamee dhufee kana godhee kan jedhu. Milkeessa eenyudha jarri kun? Egaa wanta kana kan raawwatee amma Qilinxoon komaandara qaba. Komaandarri Qilinxoo jiru itti aantota sadii moo akkas qaba. Itti aanaan inni tokko akka namni hin seennee fi cabsee akka hin seenne Qilinxoo akka namni cabsee hin baane kan eegutu jira. Sadarkaa itti aanaatti jechuudha. Komaandarri itti aanaan kun aangoon isaa
nama ruumii tokko baasee ruumii biraatti ramaduudhaaf aangoo hin qabu. Nama zooniidhaa baasee zooniitti ramaduuf aangoo hin qabu. Akka cabsee namni hin baanee fi akka namni cabsee hin seenne eeguu qofadha komaandarri kun. Komaandarri kun maqaan isaa Komaandar Dirribaa Sanbatoo jedhama. Nama dallaa eeguu jechuudha. Waa'ee hidhamtootaa keessa hin galu namni kun. Dhimma isaa miti. Isatu humnoota garaagaraa alaa fidee humnoonni kun gubbaadhaa dhufnee jedhanii yeroo dubbatan eessannaan Dambalash Gabre Mikaa'el ergee jedhan. Dambalash Gabre Mikaa'el jechuun federaal poolisii kan hoogganu. Isatu Abiyyi faana wal ta'uudhaan humna garaagaraa qindeessanii Komaandar Dirribaa Sanbatoo qabatanii nama Inspektar Alamuu jedhamu. Namni kun waannaa Inspektariidha federaal poolisii keessa jiraadha. Inspektar Alamuun dhimma itti manidhaa keessaa nama mana iddoo ciisichaa jijjiiruuf hin qabu. Keessa hin jiru. Waan kana keessatti asumaan galuudha. Gubbaadhaa dhufanii jedhan. Inspektar Alamuu Komaandar Dirribaa Sanbatoo ergama Abiyyi Ahmadii fi Dambalash Gabre Mikaa'eliin dhimma isaan hin laallanne dhimma aangoo isaanii hin taane keessa galanii namni aangoon ruumii jijjiiruu kan nama biraati. Manidhaa isaan keessatti. Zooniin hunduu hoogganaa qaba baay'ee. Ruumiin hunduu hoogganaa qaba. Isaan kun alaa dhufanii even Komaandar Dirribaa Sanbatoo illee dallaa eeguu qofadha kan inni ture. Amma garuu isaantu mijeessee waan kana hunda halkan walakkaa diraamaa kana gaafa kibxata darbe diraamaa kana kan hojjete isaan kana. Amma gaa alaqaan Dammallaashi beekamaadha. Alaqaan isaa Abiyyidha. Taayyeen wanjallinni biyya sana keessatti hojjete akka hin jirre jechuun Abiyyitu naa hidhaa hidhee hiisifatee nama dhuunfaadhaan Abiyyi hiisifatedha. Taayyeen kun waan tokko waan wal nama gaafachiisu miti. Namooti amma ergaman kunis Dammallaashtu ijaare odeeffannoon nuyi qabnu kana. Dammallaashtu walitti qabee ajaja Dammallaashiin ergaman jirru kun. Dambalash Gabre Mikaa'el. Namoota amma milkeessaan maqaa dhayeessin dhageessan isatu walitti ijaaree ergama kanatti kenne. Amma wanti nuyi isinitti himuu dhufne ammayyuu baakgiraawundiidha isinii kennaa jirra malee wanti nuyi isinitti himuu dhufne faakti nambar waanii dhabu. Taatee tokko dhabu. Maaliifitu kana godhanii kan jedhu ganaa isinitti himna yaalii ajjeechaa kan nuti jenneen sababa waan qabnuuf jechuudha. Maaloodha wanti taasifame tokko isa isinitti himneedha. Maal immoo gochuu barbaadan kan jedhus odeeffannoo qabna. Ammas gara sanatti dabarraa jechuudha ammoo. Ituu waan biraa keessa hin lixin ammas wanti nuyi himnu maal gochuudhaafitu kun godhame. Maaliif Taayyee fuudhanii gara sanatti dabarsuun kan barbaadamee fi maa inni sababiinsaa kan jedhamu ammas maddeen nageenyaa keenya waan nutti himan waan qabaniif isatu isinitti himnaa jechuudha. Taayyeen axinnaatu haa guddatu lafa ji'a lamaan darbee ture keessatti nageenyi isaa eegamee ture. Takkaa rakkinni irra ga'e hin jiru nus hin dhageenye. Mana hidhaa keessa unfairly seeraan ala haa hidhamu malee mana hidhaa sana keessatti hamma har'aatti rakkinni irra ga'e hin jiru. Amma garuu waan karoorfametu jira. Isa isinitti himuu barbaanna. Odeeffannoo kana ammas maddeenuma keenya kana caqasneetu isinitti himnaa jechuudha. Kaayyoon isaa maali jedha maddeenni keenya milkeessa? Kaayyoon isaa ajjeesuuf ture. Waan nama gaddisiisu. Kana gaddaa dubbanna jechuudha. Kaayyoon lafa hammeenyaatti ramaduu kun wanni yaadamee jedhan. Zoonii tokkoffaa mana tokkoffaa isaa ta'u. Zoonii lammaffaa mana tokkoffaa isaa ta'u.
bakka itti albeen lafa namni ciisutti ajjeefamudha. Namoonni hashiishii fudhatanii lafa jiraatanidha. Lafatti yeroo yeroodhaan reeffa namaa baachi. Lafa isaanitti ramadan kanatti. Kanaaf yoo barbaadan albee miti shugguxii illee gashanii ajjeesuufidha kana kan godhanii kan jedhu ragaa keenyatu agarsiisa. Ajjeesuuf ture. Xiinxala miti waanuma achirraa nutti himamedha. Maaliif kana godhaa maaliif sana godhaa keessa xiinxala keessa hin galu. Kun ragaadhuma achi arganne lafa taayyeen ciisutti ajjeesanii ijoollee xixiqqoo waggaa 17 gadiitu hashiishii fudhattee kana gootedhanii ibsa gochuudhaaf yookaan nama wanni wayii akkas godhee cuubeedhaan akkas godhanedhanii himuudhaaf taayyee galaafachuudhaaf akka ta'ee kana jala murreetti isinitti himnaadha. Ayyee kana dhagaa kan inni isinitti himuu dhufne kanadha. Maali loltoonni dhufan miti jechuu dandeessu. Loltoonni dhufan miti taayyeenis immoo harka isaanii jala jira miti jechuu dandeessu. Abiyyi akka inni itti nama ajjeesaa ba'e hundi keessanuu beektu. Beektu. Namni nama ajjeese illee akka beekamu hin barbaadu. Isatu akkas godhee akka hin jedhamneefi lafa itti namni salphaatti ajjeefamuu danda'u nageenyi isaa lafatti eegamuu hin dandeenyetti geessee yookaan nama wajjin walitti bu'ee yookaan immoo ijoolleetu hashiishii fudhatee kana godhe jechuudhaaf taayyee lubbuu isaa akkasiin balleessuudhaaf aggaamee ka'eera Abiyyi. Kanadha wanti inni hojjete. Taayyee irratti kibxata galgala halkan darbe kan hojjetame kanadha. Nageenyi isaa lafatti eegamuu hin dandeenye geessanii yookaan cuubeedhaan yookaan sibiila kan biraadhaan wanta lafa nageenyi hin jirretti lafa namni waan hin taane xuuxuu waan hin taane fudhatu geessanii lubbuu isaa balleessuuf turanii jechuudha. Kun egaa ammas achuma irratti kan daawwattoonni keenya akka nu hubatan barbaannu kun calluma jedhamee akka tasaa waan ta'etu hin ta'in wanta sagantaadhaan hojjetame akka inni ta'e. Kan maddeen keenya agarsiisa. Kana jechuun maqaa warra qoricha fudhatu warra immoo sammuun isaanii nagaan taane ijoollee sibiila baattu haa jedhamu malee namni taayyee ajjeesuu danda'ullee achi keessa galfamee akka turedha jechuudha. Manadhaa sana keessa galfamee akka ture jechuudha. Kanaaf ijoolleen achi jirtullee taayyeen as galuun isaa sirrii miti jettee waccee poolisoonni idileedhaa ramadamanii achi turan taayyeen achitti darbuun isaa sirrii miti jedhanii waccanii taayyeenis ani hin galu maaliif akkana geessitan hin beeku kan jedhu diduudhaanii lubbuun isaa hafeera kibxata darbe kana. Ammayyuu garuu nageenyi taayyee lafa eegamaa miti zoonii isaan dhaqanii kaa'ansu nageenyi isaa eegamaa miti. Kanaaf isa kana gurra uummata keenyaa akka inni bu'u barbaanna wanta Abiyyi hojjetaa jiru uummati keenya akka inni dhaga'u barbaanna. Isa kana akka hubattaniif kanuma isinitti himuu dhufne kun qaaccessas hin qabu maddeen nageenyaa Horn Conversationii irra dhaabbanneetu wantoota ta'an duwwaa isinitti himne jechuudha. Kanatti wanti daballu hin jiru yoo ta'e milkeessa afaan Amaaraatti dabarraa waan itti dabaltu hin jirumni. Kanumaan xumurraa kanumaan haa xumurru. Daqiiqaa muraasa booddee afaan Amaaraatti dabarraa warri afaan Oromoon dhageenya immoo afaan Amaaraatiin nu dhaggeeffadhaa isiniin jechuu barbaanna. Galatoomaa sagantaan keenya kanumaan xumurama.